Intala takkatu jira. Abbaa manaa qabdi. Abbaan manaa isii biyya biraa deeme. Biyya biraa gaafa deemu obboleessa ofiititti amaanaa jedhee deeme. Erga inni biyyaa bahee booda obboleessi isaa kun obboleessa ofii jara garagalee isitti hamtuu yaade. Hamtuu isitti yaade jennaan isiin nama akkaan hedduu rabbii ofii sodaatu turte. Nama akkaan sodaa rabbii qabu jechuudha. Inni hamtuutti yaade jennaan hin ta'uu jettee yaada isaa san guutuufi didde. Irra deddeebi'ee gaafate yaada isaa san hin guunneef. Achi gaafa kaanii abbaan manaa isii gaafa galu walitti dhufan. Abbaan manaa isii gaafa galu isatu deemee simate obboleessi jechuudha. Simatee maal jedhee akkami nagaha maatiin nagaha jaartiin tiyya nagaha jennaan ka jaartii isaa gaafate san yaadateetiin jaartii maal qabdaa miti waa jaartiillee hin qabdu jaartiin tee gaafa ati as hin jirre nama biraa wajjin waan akkana raawwataa turte jaartii hin qabdu jedheetiin itti hime. Inni maaliif kana itti hima waan jalqaba gaafate san isiin itti himti. Kanaafuu osoo isiin itti hin himin ani dursee itti himuu qaba ka jedhu yaadeeti. Achi booda manatti galee maatii dubbisee maal jedhe isiillee gaafa dubbisu inni waa guutamee jira qollofamee jira. Kanaan guutamee waan jiruuf gaafa isii dubbisu hedduullee nagaa hin gaafanne. Achi booda nama ofirraa geggeessee maatii ofirraa geggeessee isoosiin abbaa manaa taa'a maal haara galfadhaa jettuun nama wayii wajjin biyya san irraa dhufne haadha manaatii fidee dhufa jedheeni achi si geessa jedhee waamee ka'eeni fuudhee gara galgalaatitti fageessee deemeeni ka'ee ajjeese. Osoo gaafii takka isii hin gaafatin gorra'ee jennaan hiddi takkitti wayii qofa asirratti hafte hiddi kuwwan murame isiin hin duune duute se'ee biraalee ta'e inni achumatti gate. Achi booda ganda inni fideetti ajjeese san jaarsa wayiitu jira. Jaarsi sunillee nama hedduu rabbiin sodaatu ture. Nama akkaan sodaa rabbii qabu. Jaarsi sun dhaqee fuudhee mana haakimaa fidee isiin fayyitee jennaan fuudhee mana galfatee maal taate jennaan waa takkallee hin taane wanta irraa beeku hin jiru abbaa manaatti uqalee nagate jetteen. Achi booda anuu daa'ima takka qabaa isii naaf guddiftaa jedhee fuudhee manatti gaafa galcheen booda abbaan jaarsi kun kaaddima dhiiraa qaba. Gaafa mana galchee ammas kaaddimni dhiiraa kun isii tana wajjin waan badaa raawwachuu fedhe. Ammas hin diddeessin. Irra deddeebi'ee gaafatee diddee jennaani daa'ima isiin guddiftu kana bakka isiin ciiftutti daa'ima jalatti qale. Daa'ima kana eega qalee booda jaarsichi kun si duriyyuu lafatti si hin qalle jaarsi keetu simatu badii qaba simatu akkasi jedhee isii ajiifatee maal jedhee isiin an hin qalle jettee kakataa turte. Achi booda ati qaltus rabbi jazaa si haa kafalu. Namni biraa qalus rabbi dhugaa ilmootii naaf haa baasu jedhee diinaara 100 kenneefi biraa deeme. Deeminarraa jedheen diraama 100 tana fudhadhu anumarraa fagaadhu jedhee. Achi diraama 100 san fudhattee gaafa deemaa jirtu karatti nama gurbaa tokko ka saqalanii saqaluuf kaas gubbatti ol fannisanii ajjeesuuf ajjeesi jedhanii walitti dhaadatan dhufte. Namicha ajjeesutti jiran. Achi booda maal abboo maa ajjeeftan jettee gaafatte. Gaafa isiin gaafattu diinaara 100 gaafatanii kafaluu dadhabee jennaan ajjeesaa jiranii jedhee. Achi booda diinaara 100 ajjeeftan jettee kajaarsi kenneef kana kennitee kutte ammallee. Isumaa deemu jirtu gurbaan intalli du'an oolchite sun eessa deemaa jirta dhaabbadhu jedhee duuka deeme ammas. Isumaa inni duuka deemaa jiru ani gama kana bahee deemuu barbaada bahra kana ce'uu barbaada jettee. Achi booda hayya bahra ceesisee deebi'a jedhee duuka kutee jennaan doonii yaabbase. Doonii yaabbisee ka'ee warra doonii keessaatitti gurgurate inni isiitan. Warra doonii keessaatti erga gurgurate booda haga ani naannawa kanaa fagaadhutti intala tana akka bitamte ittiin himina yookiin akka gurguramte jedhee. Namni ittiin himne inni haa fagaatu eeganii doonii bishaan qixxeen ga'anii gaafa jedhan abbichi doonii oofuu intala tana harkaan irra oofuu maal jechuu tuttuquu jechuudha. Gaafa inni jalqabu nan tuqin jetteen. Akkam nan tuqin hin qalladaasaa barsi bitanne jedhanii maalan gabraana bitattanii jetteen. Gabraa si bitanne namichi si wajjin deemu si gurguratee si biraa deebi'e jedhanii kinoo ragaa warra doonii keessa jiru kan hundan qabna jedhanii. Achi booda ana nan gurguranne namni na gurguratu akka hin jiru jettee osoo isiin taaggaltu gaafa rabbiin dhugaa isii baasuuf taa'u
doonii kana rabbiin ufumaa isaatti dandeettii isaatiin dooniin tun jara kana akkanuma osoo gootu akkanuma dilgatti isoo akkana goggootu namoota isirratti badii raawwatu hedan kana hundaayyuu bishaanitti keessaa gaggaragale. Achi booda isiin qofti keessatti hafte. Isiin qofti keessa hafte qarree irratti isuma bubbeen akkana dhodhooytu qarree irra geette. Gaafa isiin gama qarree irra geettu mootiin biyya sanii gamarraa laalee nama keessa jira jedhan. Achi booda birmatanii fi baasan. Gaafa baasanii jedhan biyya san keessa biyya mootiin sun bulchu san keessa amata hedduuf roobni osoo roobin ture. Akkuma isiin achi keessaa baatee roobni amata hedduuf gandi sun hawwee roobee jennaan intalli tun nama jajjaba nama faanti isii jiituuti jedhanii namni hundi jaalate. Kabaja argattee jennaan mootummaan biyya sanii yookiin mootiin biyya sanii sun nama dhukkubsatee du'uuf guyyaa keessa jiru ta'e. Gaafa kana haala isii hundaayyuu akkanatti yeroo argu nama gaariidhaan nama sodaa rabbii qabu. Ummata ganda sanii hunda walitti waameetiin na jaalattanii jedheen eeyyen isin jaalanna jedhanii. Ammaan booda ummata kiyyaan waan hamaa godhee beekaa innaan nu gootanii hin beeytan jedhanii. Kanaafuu ani waan gaarii qofa isinii hawwa ammas waan gaarii bakka isinii buusa waan ani isinii buuse tole jettanii jennaan waan isin nu jaalattanii jaalannaa jedhe ummanni. Achi booda hintala san bakka ofii san buuse. Inni hin du'e. Erga inni du'ee booddee hintalli sun aangoo erga qabattee booda biyya san hunda jechuu biyya isiin irraa dhuftee fi biyya amma isiin bulchaa jirtu kana hunda waliigalatti aangoon ka isii ture. Achi booda waan mootiin keenya nu jaalatanii du'an hin jaalanna jedhaa sallafaa ol duuda namni ganda hundaa yaa'ee. Waan mootiin keenya nu jaalaten hunduu hin jaalanna isiin dura rakkattee namni isii darbee du'a 2-3 bira tartee achi geette tun hamma warqii qofa uffattee jirti. Ija tana malee bakka biraa namni isii hin argu. Qaamni isii marti warqii uffattee jirti. Rakkina san hunda keessaa iyyuu baate. Gaafa namni waan mootiin keenya nu dhiisanii deeman jaalanne jedhaa sallafaa ol seenu abbaa manaa isii agarte keessatti nama kana hambisaa jetteen. Hin hambisaniif. Ammallee suma akkasitti deemu obboleessa isaas argite. Nama kanallee duubanna hambisaatte. Achi boodallee suma akkasitti deemu jaarsa argite. Jaarsa isii qaxaratee daa'imni jalaa du'e. Isallee duubanna hambisaa jette. Ammallee isuma akkasitti deemu gurbicha isii gurgurate argite isallee duubanna hambisaa jette. Shanan isaaniitu duubatti hambifatte. Achi booda maal goote? Rabbii ana aangoo kana naaf kennee jedhi. Rabbi hadha sillee fidee fuuldura kiyya si dhaabe kana jedhi haquma dubbadhu waan guyyaa sana ajjeefteen jettee jaarsa ofii kana gaafii dhiyeessite. Obboleessa kiyyatu akkana naan jedhee jetteen. Achi booda deem jetteen sisin ajjeesu hin dhiifte jecha. Obboleessa isiitiin rabbi hadha nu gahee anallee darajaa kana naa kenne sillee asi fide kana jedhi. Afaanuma keetiin itti himi jettee waan naan jedhaa turte. Eeyyeen anatu waan akkanaatiif gaafatee isin na hayyamamuu dhabnaan akka waliin nun buufneef jedhee waan kana dubbadhe. Achi booda isa warri biyya sanii hin ajjeefna jedhanii ajjeesan. Ammas gabrichatti dhufan. Gabricha duraa ka daa'ima qaletti dhufanii ka daa'ima qale san gaafatanii jennaan isallee hin ajjeesan. Daa'ima maa qalte jennaan isii yaada kiyya naa guutuu dhabnaan qalee jedhee isallee hin ajjeesan. Achi booda immooyyuu jaarsa immooyyuu ati jetteen gaafa san daa'imni osoo sirraa du'ee jiru obsitee obsa sanii wajjiinu diraamas naa kennitee ofirraa na geggeessite warqii gaala waa hunda uwwiftee ofirraa galchite jaarsicha. Itti aanuun immooyyuu ka gabratti du'a jalaa isa baaftee fitee gabra gurgurate san bira gahe. Isas hin gaafatte maaf na gurguratte jettee. Achi booda isas haa deemu isiin jennaan ummanni ganda sanii badii hagana gabu dalagee hin deemu. Haa ajjeefamu jedhanii ajjeesan. Fitnaa yookiin rakkoo cimtuu duuba fatratu jira. Waa hedduu osoo kaan dheessitu kaanitti baatii, osoo kaan dheessitu kaanitti baatii, osoo kaan dheessitu kaanitti baatii. Yoo isinitti tole seenantu yoo isinitti tole laayikii, sheerii fi sabiskiraaybii yaada keessan naaf qoodaa isiniin jedha.